Profeesar Asmaarom Laggasaadhaa boqotanii jiru. Salaaleedatti tajaajilli bilbilaatii fi intarneetaa addaan cituun dhaga'ame. Ameerikaan diroonii Iraan kan gara doonii isiitti balali'aa ture haleeluu ibsiteeti jirti. Jalqaba irratti ka hordofaa turtan ijoo oduu guyyaa irraati bakka jirtan maratti nageenya isinaaga hordoftoota keenya miidiyaa harka keessan irraa Soof Umar miidiyaa irraa oduu sa'aatii kanaa keessanii himaa jiru an udiimuus sa'aatii kallattumaan gara bal'ina oduutti dabarra. Profeesar Asmaarom Laggasaadhaa boqotaniiti jiru. Hayyuun gadaa Profeesar Asmaarom Laggasaadhaa du'aan addunyaa tanarraa boqotaniiti jiru. Sirna gadaa Oromoo irratti hojii guddaa kan hojjetan hayyuun sirna gadaadha. Profeesar Laggasaan du'aan addunyaa tanarraa boqotaniiti jiru. Hojiilee qorannoo garaagaraa yeroo adda addaatti ifoomsaa ka turanii fi kitaabota sirna gadaa irratti xiyyeeffatuudhaan barreessaa ka turan Profeesar Asmaarom Laggasaadha du'aan addunyaa tanarraa godaananiiti jiru. Sirni gadaadhaa akka eegamuu fi kunuunfamuuf shoora jabaa katabataa turan Profeesar Asmaarom jireenya isaanii guutuu sirni gadaa akka beekamuu fi leellifamuuf falaasama sirnichaa ogbarruudhaan kuusaa turuu isaanii seenaan isaanii ni agarsiisa. Profeesar Asmaarom Laggasaadhaa sirna bulchiinsa dimokiraasummaa qabu gadaa hundee isaatirraa qorachuudhaan kabaja saba Oromootiif qabu nama ifaajiidhaan garsiise ta'uun isaatis ibsameeti jira. Du'aan boqochuu hayyuu sirna gadaa Profeesar Asmaarom Laggasaadhaa hordofee ammoo biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaadhaa dabalatee hayyoonni namoonni siyaasaatii fi geggeessitoonni akkasumas ammoo qaamoleen hawaasa garaagaraa gadda isaanitti dhaga'ame ibsataati jiru. Miidiyaan Soof Umaris du'aan boqochuu hayyuu sirna gadaa Profeesar Asmaarom Laggasaadhaatiin gaddii guddaan itti dhaga'amu ibsaa maatii fi firoottan akkasumas ammoo uummata Oromootii fi Itoophiyaanota hundaaf jajjabina hawwa. Salaaleedatti tajaajilli bilbilaatii fi intarneetii addaan citeeti jira. Godina Shawaa Kaabaa aanaalee adda addaa keessatti tajaajilli bilbila harkaatii fi intarneetii eega addaan cite guyyoonni lakkaa'amuun ibsameeti jira. Namoonni miidiyaaleedhaaf gamasirraa yaada kannan akka ibsanitti yoo ta'e ammoo aanaalee akka Daagam, Kuyyuu, Hidhabuu Abbooteetii fi warra Jaarsoo keessatti tajaajilli bilbilaatii fi intarneetaa addaan cituun isaa ifoomeeti jira. Tajaajilli kun wixata dabre waaree boodarraa eegaluudhaan addaan citee ka jiru yeroo ta'u eegasiyaas ammoo bilbilaan namoonni naannichatti wal arguu akka hin dandeenye fi namoonni bakka garaagaraa jiran maatii isaanii argachuudhaaf rakkinarra akka jiran ibsaniiti jiru. Aanaaleen akka Kuyyuudhaa warra Jaarsoo akkasumas ammoo Hidhabuu Abbootee keessatti guutumaan guututti tajaajilli bilbila harkaatii fi intarneetaa akkasumas ammoo bilbila sararaa akka hin jirre mirkanaa'eeti jira. Aanaaleen godina Shawaa Kaabaa kanneen bilbilaa fi tajaajilli intarneetii irraa cite kun ammoo aanota dhiyeenya kana rakkoo nageenya hamaan keessatti mul'atanii jiran yeroo ta'u muuxannoo kana dura naannicha ture irraa ka'uudhaan ammoo mootummaan hidhattoota irratti opereeshinii waraanaa geggeessuuf ta'uun oolu shakkiin jiru akka jiru jiraattonni naannichaa kanneen miidiyaalee garaagaraatiif yaada kannan ibsaniiti jiru. Dhaabbata Itiyoo Telekoomitti itti gaafatamaan diistiriiktii Ficheedha. Tajaajilli bilbila harkaatii fi akkasumas ammoo intarneetaa aanaalee godinichaa keessatti addaan cituu ibsaniiti jiru. Yaa'ii Afrikaatii fi Itaaliyaadhaa kan Finfinneedhatti adeemsifamuuf jiru ilaalchisuudhaan mariin geggeeffameeti jira. Igaadii fi Itaaliin hariiroo michooma nagaatii fi kan misoomaa waggoota 40 oliif wajjin qabaachaa ka turan yeroo ta'u dhiyeenyatti marii biyyoota Afrikaatii fi Itaaliidhaa Finfinneedhatti geggeeffamuuf jiru ilaalchisuudhaan ammoo Igaadii fi Xaaliyaan Finfinneedhatti mari'ataniiti jiran. Barreessaan olaanaan Igaad Dr. Warqinaa Gabayyoo fi Itoophiyaa Jabuutiidhaa fi Suudaan kibbatti ambaasaaddarri Itaaliidhaa Seem Fabriz dhimmoota nageenyaatii fi tasgabbii naannichaatiin wal qabate irratti marii taasisaniiti jiru. Dabalataanis aangoonni lameen
yaa'ichi akkaataa milkaa'inaan itti raawwatamuun danda'amu irratti waliin dubbataniiti jiru. Mariin isaanii yaa'ii Afrikaa fi Itaalii Finfinneetti dhiyeenyatti adeemsifamaa jiru ilaalchisuudhaan egaad dhimmoota waloomaa naannawaatii fi misoomaatiif kanneen dursi kennamuu qabu ittiin jeerratti xiyyeeffachuudhaan eeruu Xaaliyaanii kennuun isaa dhagahameeti jira. Itaaliin akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1986 irraa eegaluudhaan michuu bara dheeraa IGAD yoo taatu gama nageenyaatii fi misoomaatiin biyyoota naannichaatiif deeggarsa olaanaa kennaa turuu isiidha ammoo gabaafameeti jira. Ispeen ijoollee isiidhaa miidiyaa hawaasaatirraa ugguruufi jaame. Ispeen ijoollee isiidhaa tan bara 16 gadi miidiyaa hawaasaatirraa ugguruuf kan jirtu ta'uunis ifoomeeti jira. Biyyi Ispeen daa'imman isiidhaa kan umrii waggaa 16 gaditti argaman hunda akka miidiyaa hawaasaatti hin fayyadamne ugguruudhaaf sochirra akka jirtu ibsiteeti jirti. Dhimma itti fayyadama miidiyaa hawaasaa kanaan kan wal qabateen hokkara dijitaalaa irraa daa'imman keenya tiisina jechuudhaan ministeerri muummee Ispeen Pedro Sánchez kora Dubaayitti kibxata adeemsifamee ture irratti ibsaniiti jiru. Dhorkaan miidiyaa hawaasaa irratti kaamuudhaaf jiru kun ammoo mana marii bakka bu'oota ummataatiin ganaa kan mirkanaa'uuf jiru ta'us muummeen ministeera Ispeen daa'imman keenya hokkara dijitaalaatirraa tiisuudhaaf itti gaafatamummaa qabna jechuun kora Dubaayitti dhimma itti fayyadama miidiyaatiin wal qabatee adeemsifamaa jiru irratti dubbataniiti jiru. Kanaan dura Austraaliyaan dhorkaa wal fakkaatu daa'imman akka miidiyaa hawaasaan fayyadamne godhuudhaaf keessa kan turte yeroo ta'u bifuma wal fakkaatuun ammoo Ispeen faana Austraaliyaadhaa hordofuudhaan dhorkii kana daa'imman irra kaa'uudhaaf akka jirtu dhagahameeti jira. Faransaay, Deenmaark fi Austriyaanis ammoo bifuma wal fakkaatuun dhorkii kana kaa'uudhaaf deemaa akka jiran dhagahameeti jira. Oduu xumuraatiin ammoo Ameerikaan diroonii Iraan kan gara doonii isiititti balali'aa ture haleeluudhaan kuffisuu ibsiteeti jirti. Galaana Arabiyaadhaa irratti dirooniin Iraan kan humnaan daangaa doonii Ameerikaadhaa kan xayyaarota waraanaa baatee gara Iraanitti imalaa jiru cabsuudhaan seenuudhaaf yaalaa ture waraanaan haleelamee kufuun isaa ibsameeti jira. Humni waraana Ameerikaadhaa dooniiwwan waraanaa gurguddaa xayyaara loltoota ba'atan gama galoo galaana Pershiyaadhaatitti siifachaa ka jiru yeroo ta'u kunis ammoo yaaddoo waraanaa baha jiddu galeessaa daran kaammeesse ture. Galoo galaana Arabiyaa irratti kan argaman dooniiwwan waraanaa gurguddaan Ameerikaadhaa kun haala guutuu Iraan keessa jiru to'achaati jiru. Ameerikaan diroonii Iraan gama doonii isiititti ergite ammoo dhoytee kuffisuu isiidhaa ibsiteeti jirti. Dubbimaan waraana Ameerikaadhaa dirooniiwwan Iraan gara doonii Ameerikaadhaatitti siqaa turan waraanni isaanii dhahee lafa buusuu ibseeti jira. Akka dubbimaan wirtuu ajaja waraana Ameerikaadhaa Tim Hawkin jeetti yoo ta'e ammoo dooniin waraanaa kun xiyyaara kan baatu yeroo ta'u nageenya hojjettoota isaanii tiisuudhaaf tarkaanfii kana fudhachuu ibsaniiti jiru. Dooniin Ameerikaadhaa kun yeroo dirooniin kun kaayyoo ifan taaneef humnaan itti deemaa turetti qarqara galaana Iraan irraa maayila 500 fageenya jiru irratti kan argamu ta'uun ifoomeeti jira. Qabeenyi Ameerikaadhaa barbadaa'ee fi humni waraanaa Ameerikaadhaa doonii waraana Ameerikaatirra ture tokkolleen diroonii Iraaniin miidhaan akka irra hin geenye dabalataanis dubbimaan waraana Ameerikaadhaa ibsa miidiyaaleef kanneen ifoomseeti jira. Taateen kun egaa Ameerikaan doonii humna waraanaa isii guddicha gara baha jiddu galaatitti geeyfattee asitti muddamaa cimaa Teeraanii fi Waashingitan jidduutti kan uume jaameeti jira. President Trump haasawa eegaa waraanni Ameerikaadhaa diroonii Iraan dhahee kuffise taayisanii turaniin Teeraanii fi Waashingitan jidduudhatti mariin itti fufeeti jira jaaniiti jiru. Mariin Teeraanii fi Waashingitan jidduutti deemaa jiru kun ammoo haga ammaan tanaatitti bu'aa tokkorrallee kan hin geenye yeroo ta'u guyyoota dhufan keessatti maalirra akka ga'e gamasirraa biyyoonni lameen ni ibsu jaameeti jira.
Egaan hordoftoota keenya miidiyaa harka keessanirraa Soofumar miidiyaa irraa oduu sa'aatii kanaaf isin biraan gaa turre kanumaan raawwannee jirra. Sagantaalee fi qophiileen Soofumar miidiyaa kaafanitti dhufanii fayyadaa galatooma.